hundumaa yoo ilaaltanii waa'een Kiristoos kun, waa'een jireenya bara baraa kun, waa'ee qulqullummaatti Waaqayyoof jiraachuu kun badaa hin dhaga'amu. Maaliif akka ta'e hin beeku. Dur waggootuma 10 wayi duraa yoo ilaallu keessumaa yeroo biyya jirru waa'ee isa amma dhagaa jirru kan hin dhageenye dhugaa dubbachuuf mana Waaqayyoo kan deemnu Waaqayyoo irraa barachuuf karaa jireenya bara baraa sanarraa akkamitti akka deemnu barachuuf deemna malee waan biraatii kana badaa quban qabnu dhugaa dubbachuuf taana. Haa ta'u garuu iddii waggaa 10 asiitii waanuma baay'eetu odeeffama obboloottan kun. Waaqayyo nu haa gargaaru. Iddoo nama dubbise kun inni imimmaan hundumaa ija isaaniitti ni haqaa. Wanti duraas waan darbeef egaa duuni deebi'ee hin argamu. Gadduun, iyyuun, waraansis, dhukkubnis jedha inni Ingiliffaan isaa ammoo si'achi hin jiru jedha. Kun yaa obboloottan koo biyya lafaa kanarratti isa ta'u miti. Kun biyya keenya, biyya ishee haaraa, ishee nuuf qophoofte, ishee sammuu namaatti yaadamne, ija namaatiin hin argamne, garuu Waaqayyo warras jaallataniif iddootti qopheesse. Haa ta'u malee garuu bara keenya kanatti iddoo baay'eetti yoo sooyoomte, yoo dhukkubsatte ati nama cubbamaa akka ta'ametti akka kanatti yeroo baay'ee hin ilaalama, hin dubbatamas, hin arginas, hin dhageenyas. Haa ta'u iyyuu malee keessumaa namoonni amantoonni baroota duriitti ta'e baroota keenyatti keessumaa gara Kiristoosiin fakkaachuutti warri guddatanii jireenyi isaanii mudaan qabu laata? Jarri kun dhukkubsannee laata? Jennee yoo sagalee Waaqayyoo keessaa waa'ee fakkeenyaaf waa'ee dhukkubaa kana yoo laalle waa'ee Phaawulos maal jedhamee Qorontos isaa lammataa boqonnaa 12 lakkoofsa 8-9 maal jedhaa? Akkana jedhaa Phaawulos. Kanas akka anarraa fuudhuuf si'a 3 Gooftaa kadhadheera. Inni garuu ayyaanni koo si ga'aa, humni koo dadhabaa keessaan akeeka isaa ni raawwata naan jedhe. Humni Kiristoos ana bira akka buufatuuf dadhabaa ta'uu kootiin hundumaarra caalsisee gammachuudhaan of nan cacaala. Maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Har'a namni tokko wangeela dhufee yoo nutti lallabe dhukkubsachuun qabu kiristaanii yoo nuun jedhe amma qulqulluun yookiin immoo namni qulqullummaatti Waaqayyoof jiraatee hojii Waaqayyoo tajaajilee Phaawulos caalaa namni jiraanatti hin fakkaatu wangeela keessatti. Haa ta'u malee garuu iddoo kanatti wanna sana adda baasee iyyuu nutti himuu yoo dhiisu malee Phaawulos rakkina akka qabu dubbata. Egaa Phaawulos cubbamaa waaf ta'ee dhukkubsateeree laata? Phaawulos duwwaa miti. Daani'el faallee yoo fudhanne Daani'el egaa nama waan biraa miti, nama nyaataan illee hin xuraa'u. Nyaataan illee hin xuraa'u jedhee nama of eeggata ture. Nama Waaqayyo fuulduratti qulqullummaan deddeebi'u ture. Haa ta'u malee garuu Daani'el akka dhukkubsate nutti dubbata macaafni qulqulluun. Daani'el boqonnaa 8 lakkoofsa 27 yoo ilaallu akkana jedha. Kanarratti ani Daani'el bututee dhukkubsadhees guyyaa baay'ee nan ciise. Kana booddee ka'een gara hojii mootichaatti ba'e. Mul'aticha immoo ani waanuma isaa na wallaale hin hubannes jedha. Daani'el nama boolla leencaa lixee jecha Waaqayyoof jedhe. Har'a namni Waaqayyoo hin rakkatu, namni Waaqayyoo hin dhukkubsatu jedhee namni lallabu yookiin immoo baay'een kan lallabu. Baay'ee maqaan isaanii maqaadhuma biraan qabani. Wangeeluma lallabna, wangeeluma barsiisna jedhu.
isaan kun warra akka Daani'el fa'aa kana cubbamoota gochuu isaanii keessa. Waaqayyo nu gargaara. Kana duwwaa miti. Filiphisiyoos keessattis kakuu haaraa keessas yoo ilaallu Filiphisiyoos boqonnaa 2:25-27 yoo ilaalles nama Phaawulos wajjin tajaajilu nama Ephaafroodixoosiin nama jedhamu. Ani Ephaafroodixoosiin obboleessa koo hojiitti wal'aansoo keessattis hidhata koo isa isin wanta anaaf barbaachisetti hojjetaa akka ta'uuf ergamaa gootanii sana deebisee gara keessanitti erguun barbaachisaa anatti fakkaate. Inni hundumaa keessan yaada. Waan isin dhukkubsachuusaa dhaggeessaniifis garaansaa dhiphachaa ture. Innillee dhuguma dhukkubsatee du'ee oole. Waaqayyo garuu isa maareera. Isa duwwaas utuu hin ta'in ani gaddarratti gadda akka hin dabalanneefi anaafis araara godhee jira. Phaawulos yeroo warra Filiphisiyoosiin barreesse. Namni kun egaa namni amma maqaa isaa dha'e kun nama qulqullummaatti hojii wangeelaa hojjetee wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isuu keessatti Phaawulos bukkee nama dhaabbate. Kana duwwaa miti. Xiimotewos isa lammataa boqonnaa 4:20 yoo ilaallu Iraasxoos Qorontoosittis hafe. Xifiroomis immoo dhukkubsannaan ani mandara Mileexosootti isa dhiisee jedha Phaawulos yeroo barreessu. Ifatti gaa iddoo kanatti waan nu hubachuu dandeenyu dhukkubni namni kan dhukkubsatu keessumaa kiristaanonni kan dhukkubsatan keessumaa immoo Kiristoositti garmalee warri jabaatan dhukkubsachuun isaanii hin hafu dhukkubsatu. Sababni isaas biyya ormaa keessa jira. Biyyi kun biyya qulqullootaa miti. Biyya manca'aadha waan ta'eef waan hundumtiyyuu warra qulqullootaa kana hin ari'ata. Sagaleen Waaqayyoo kan nu ibsu egaa dhukkubni warra cubbamaa duwwaafis miti, warri qulqulloonnis warri Waaqayyoof adda ba'an keessumattuu immoo warri gara Kiristoosiin fakkaachuutti guddatan akka dhukkubsatanii iddoo kanatti nu mirkaneessaa jira. Tuqaaleen yookiin luqqisootiin ni ammaan olitti dubbisanne kun. Egaa iddii qulqulloonnis dhukkubsatu ta'e qulqulloonnis maaliif dhukkubsatu ree? Waaqayyoon garuu karoora qaba. Karoora Waaqayyoo namni beekuu danda'u hin jiru obboloottan kun. Maaliif Waaqayyo qulqulloonni akka isaan dhukkubsatan ayyaama? Maaliif Waaqayyo qulqulloonni akka isaan rakkatan ayyaama? Hin beeknu. Sagalee Waaqayyoo keessatti qulqulluu caalu Iyyoob hin jiru jedhee Waaqayyo dhugaa ba'aaf. Garuu Iyyoob akkam dararame biyya lafaa kanarratti. Maaliif kana godha Waaqayyo? Hin beeknu. Wantoota baay'ee jireenya keenya keessatti har'a ta'u Waaqayyo nutti mul'isuu mala obboloottan. Garuu gaaf tokko gaafa isa bira deemnu nutti hima sababa isaa. Kanaaf kiristaana ta'uun yookiin immoo Kiristoos duukaa deemuun dhukkubarraa bilisa ta'uuf yookiin rakkina biyya lafaa kana yookiin qabeenya biyya lafaa kana guuttachuuf ituun ta'in lubbuu keenya cubbuu qalbii jijjiirrattee Kiristoosii wajjin bara baraan akka isheen jiraattu isa kana wangeelli obboloottan. Asirratti dhufnee ilaaluu dandeenyatti fufnee Waaqayyo dhukkubsataa fayyisu jechuu kooti. Fayyisuu danda'a. Garuu Waaqayyo dhukkubsataa hundumaan fayyisaa? Lakki kunoo qulqulloonni kun iyyuu kan hin fayyine jira. Waaqayyo maaliif kana godha? Hin beeknu.
Inni sababa qaba. Tarii Phaawulos Waaqayyo kan isa fayyisu silaa Waaqayyo hundumaa caalaa jaallatee kan inni fayyisu Phaawulosiin ture. Tarii Waaqayyo sana kan inni ayyame jireenya Phaawulos keessatti tarii Phaawulos sanarraa yoo fayye waan ittiin of jaju tokko qabaa laata? Hin beeknu kanas Waaqayyo nu gargaara. Dhukkubaa jiraachuu mala. Dhukkubni ragaa yookiin mallattoo amantii dhabuutii ta'uu hin beeku. Sagalee Waaqayyoo garuu waan inni jedhu dhugaa surumatti. Fakkeenyaaf waa'ee Phaawulos armaan olitti ibsame ilaalchisee Waaqayyo dadhabina kan eeyyame sababa malee miti. Garuu Phaawulos cubbuu hojjeteef miti. Waaqayyo dhukkuba yeroodhaaf, yeroo gabaabaaf yookiin yeroo dheeraadhaaf hayyamuu isaa sababa malee miti. Garuu sababa isaa yeroo hundumaa beekuu dhiisuu dandeenya. Fakkeenyaaf Waaqayyo jireenya nama tokko keessatti rakkina yookiin immoo dhukkuba kan inni ayyamu ulfina isaaf ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf yoo fudhannee Wangeela Yohaannis boqonnaa 11 waa'ee dhukkubsachuu Alaazaar ulfina isaa irratti mul'isuudhaaf ture jedha. Maaliif? Gooftaan Yesuus Kiristoos Alaazaar du'ee bultii 4 bulee boolla keessaa kaasuusaa sanatti ulfinni Waaqayyoo mul'ata. Waaqayyo namni ulfina isaan akka itti jaju miti. Garuu Waaqayyo Waaqa jiraataa ta'ee namoonni Waaqayyoon hin beekne gara Waaqayyoon beekuutti dhufanii mootummaa isaa bara baraa sana isa inni fannoo qaraanioo irratti saba isaa ittiin araarse sana akka hin dhabne sababii isaas Waaqayyo namoonni hundinuu akka fayyanii fi karoorri isaa. Tarii ulfina Waaqayyoo kana isa ta'een beekne kana yoo argani Alaazaar dhukkubsatee maatiin isaa dhiphatee du'ee owwaalamee boolla keessa bultii 4 turuu sana miti Waaqayyo kan inni ittiin hojjetu bu'aa maaltu sanarraa argama kan jedhudha. Namni owwaalamee takkaa du'ee du'aa ka'ee hin beekne tarii warri isa ari'atan warri isaa morman kanallee yoo argan tarii gara Waaqayyootti deebi'uu laata jedhamee har'allee amantii nuuf ta'e nuyi. Wantoonni jireenya keenya keessatti du'an Waaqayyo du'aa kaasuu danda'a jennee har'allee amantii sanaan deddeebinaa ijaaranis biyya lafaatti. Kana duwwaa miti Wangeeluma Yohaannis boqonnaa 10 irratti yoo ilaalle namichicha isa jaamaa ta'ee dhalate sana duukaa buutonni Gooftaa keenya Yesuus Kiristoos akkas jedhani. Namicha kanatu cubbuu hojjete moo abbaa isaa moo haadha isaatu cubbuu hojjete maaliif jaamaa ta'ee dhalate kun jedhanii lakkisaa innis cubbuun hojjenne abbaan isaa haati isaa cubbuun hojjenne garuu ulfina Waaqayyootu sirratti mul'achuudhaaf akkas ta'e. Yerootti Waaqayyo warra jaamaa ta'anii dhalatan yeroo fayyisu tarii warri Waaqayyoon hin beekne tarii hunda miti. Sanuma ta'ee warri garaan isaanii jabaatee itti amanan illee hin dandeenye jiru. Sababni isaas maaliif biyya lafaa kanarra kan jiru hundumaa miti. Ibn warra waamame keessaa iyyuu muraasa jedha Gooftaan Yesuus Kiristoos kan isa wajjiniin bara baraan mootummaa isaatti galee jira. Kanaaf kan waamame baay'eedha, kan filatame garuu xinnoodha. Sababni isaas inni kaan waan guddee nyaateef duukaa deema Yesuus duukaa. Inni kaan waan dhukkuba isaarraa fayyeef duukaa deema. Kiristoon waan fannoo irratti isaaf du'eef du'aa gara jireenyaatti lubbuu isaa waan fideef itoo ta'ini kototuma biyya lafaa kana guuttachuuf isa duukaa waan deemuuf baay'een isaanii daa'uu hamma dhumaatti iyyuu dhaabbatan hin dacha'u. Booddeetti deebi'u. Kanaaf Gooftaa Yesuus Kiristoos duukaa buutota isaa hundumtuu yeroo inni buddeenii 5,500 nyaachisu, yeroo inni dhukkubsataa meeqa fayyisu, yeroo inni dinqii adda addaa hojjetu nama baay'eetu itti marsee karaa lafa hojjetu iyyuu hin qabu ture. Gidduutti garuu xinnoo ishee gaabbiin uumamnaa hundumtuu dhiisee soba. Isinis deemuu barbaaddu jedhee Gooftaa dubbiin jireenyaa si bira jedhaa isinis adeemnaa. Har'as dubbii jireenyaa sanaaf Kiristoos wajjiniin deemaa jirru taanaan gufuma xinnoo isheen nu hubachiisee karaatti nu hambisa obboloota. Waaqayyo nu gargaara.
itti dabalee si dhukkubni dheekkamsa Waaqayyo biraa ta'uu siin mala obboloottan ko. Asirratti egaa akkuma sila jedhe qulqulloonni illee dhukkubsachuu danda'u. Kanaaf namni dhukkubsatu tokko kiristaanni mana Waaqayyoo keessatti qaama hir'uu ta'ee deddeebi'u tokko cubbuu waan hojjete miti. Waaqayyo dadhabina sana keessaan humna isaa waan mul'isuuf. Humnaan jabinaan miti jechuudha jireenyi hafuuraa yookiin Kiristoos wajjin adeemuudhaaf. Dhukkubni adabbii cubbuu ta'uu isaa sagalee Waaqayyoo keessaa iddoo baay'ee dubbisachuu dandeenya. Fakkeenyaaf seera ba'uu boqonnaa 9 lakkoofsa 8 amma 39 yoo ilaalle dheekkamsa Waaqayyoo hin argina. Waaqayyoon dheekkamu hin adabu jechuu miti, hin adaba. Garuu dhibbatti namni dhukkubsate tokko hundumtuu cubbamaadha jennee itti faraduun nurra hin jiraatu jechuudha. Macaafa seenaa baraa isa lammataa boqonnaa 26 lakkoofsa 18 hamma 21 yoo ilaalle waa'ee Uziyaa ilaalla. Gaafa ulfina Waaqayyootti bu'u Waaqayyoo lamxiidhaan isa rukute jedha. Warra uf tuulanii ulfina Waaqayyootti bu'anii Waaqayyo callisee hin dhiisu. Azaariyaan immoo mootota lammataa boqonnaa 15 lakkoofsa 3 hamma 5 yoo ilaalle innis wanta Waaqayyo godhi jedhe gochuu dide. Innillee dhukkubaan rukutamee hamma du'utti dhukkuba sana baatee deeme jedha. Walumaa galatti egaa obboloottan koo dhukkubni sababa adabbii cubbuutiin qofaa akka namatti hin dhufne hubanna. Iddii qulqulloonnis cubbamtoonnis hin dhukkubsatu ta'ee Waaqayyo akkuma qormaata adda addaatiin sababa qabu dhukkubnis jireenya namaa keessatti yeroo dhufu sababa qabaachuu danda'a. Haa ta'u malee garuu nuyi karaa Waaqayyo keenya irra jiraachuurra mirkaneeffachuu qabna. Isa itu Kiristoos wajjin adeemnu, itu Kiristoos wajjin deddeebinu, itu dhugaa isaatti qabamnee deddeebinu dhukkubsachuu miti du'uun iyyuu ulfina boqonnaa. Akkuma jalqaba irratti mul'ata 21 irratti dubbise sana lafa gidiraa dhiphinni dhukkubni boo'ichi lolli hin jirre lafa boqonnaa bara baraati nama keessa waan ta'eef. Kanaaf ani dhukkubsadhu ani yoomu ani biyya lafaa kanarratti rakkadhu jennee Kiristoos wajjin adeemna taanaani akkanumaaf yeroo keenya guunnachaa. Isa kanaa miti wangeelli waamichi wangeelaa isa kana miti. Waaqayyo nu gargaara. Yeroo tokko amantiitti illee nama guddisuutiif gara namaa dhufuu danda'a. Akkana jedha Roomaa boqonnaa 8 lakkoofsa 18 irratti dhiphinni keenyaa si'anaa kun ulfina sanuuf mul'achuudhaaf jiru wajjin wal bukkee qabnee ilaalamuu akka hin dandeenyetti nan lakkaa'aa jedha. Dhiphinni jira. Dhiphina biyya lafaa irra jiru kana immoo kan nuyi ittiin mo'annee keessa darbuu dandeenyu jireenya bara baraa sanuuf qophaa'e sana ilaalaa yoo adeemne duwwaa. Isa kana yeroo hundumaa gammadaa kan namaa hin jiru sagalee Waaqayyo. Biyya lafaa kanarra wantoota nama gammachiisan hundumaa guuteef miti gammadaa. Sababni isaas bor iddoo aragaa fi iddoo boqonnaa deemtu. Namni miilaan karaa deemee beeku jira jedhee yaada baay'een keenya ijoollee baadiyyaati. Karaa guyyaa guutuu deemaa ooltanii gara lafa barbaadan sana ga'uuf yeroo jettan namni akkam akka gammadu beektu. Karaa deemaan sun keessumaa ba'aa baatanii hammam akka nama dadhabsiisu hammam akka nama mootuchu beeku. Garuu yeroo illee iddoo geessan sana halaalatti ilaaltanii akkam hin gammadu namatti hin tolu. Isa kana jecha biyya lafaa kanarra yeroo gabaabduu jiraanna. Gidiraaf dhiphina biyya lafaa kana ciniinnee obsine lafa boqonnaa bara baraa sana ga'uu qabna jecha. Waaqayyo nu gargaara. Roomee boqonnaa 5 lakkoofsa 3 fi
amma 5 irratti illee maal jedha? Kana malees immoo gidiraan obsa akka fidu beeknee gidiraan nutti dhufes gammachuudhaan ni himanna. Obsi qoramanii ba'uu fida. Qoramanii ba'uunis abdii fida. Sababii Waaqayyo jaalala isaa isa karaa hafuura qulqulluu nuuf kenname gara keenya keessatti dhangalaasee abdiin immoo nuuf illee yaasisuudha. Namni tokko biyya lafaa kanarraa yeroo deemnu wanta fudhannee deemnu hin qabnu. Amala keenya duwwaadha fudhannee kan deemnu. Kanaaf Phaawulos ija jabinaan ani gara kan Kiristoosiin fakkaadhu isin immoo ana fakkaadhaa jedha. Asirratti Kiristoosiin kan inni fakkaate Phaawulos amala isaatiin, kaaraakterii isaatiin. Biyya lafaa kanarraa nuyi fudhannee kan deemnu amala keenya sana ija. Ilaalcha Kiristoos qabaatu, garaa Kiristoos qabaatu sana qabaannaa laata? Isa sana. Inni kun immoo iddoon kun immoo lafa leenjiiti jecha. Keessumaa namoonni leenjii waraanaa irratti hirmaatan yookiin immoo argitan yoo ilaaltanii leenjiin waraanaa baay'ee cimaa. Baay'ee cimaa. Leenjii sana leenjifamuu miti ijumaan ilaaluun baay'ee nama dhiphisa. Dhugaa dubbachuuf. Maaliif leenjiin sun akkas jabaate? Leenjii waraanaa. Maaliif borii waraana sanaa yookiin immoo isatti leenjifamee sanaa oli wanti itti dhufu yoo jiraate akka mo'ee keessa darbuuf. Leenjii waraanaan tokko yookiin wattaaddarri tokko kan inni leenjifamu maaliif? Lolee akka bu'uuf waan biraa miti. Nama karaa deemaa tokko fuutanii qawweetti kennitanii dhaqii loli yoo jettanii ituu tokkoon tokko siin sekondiitti lafarraa. Nuyi har'a biyya lafaa kanarra yeroo jiraannu waraana keessa jirra jechuudha. Waraanni kun immoo yeroo tokko tokko Waaqayyo beekauma jireenya keenya irratti ayyama. Leenjisa jechuudha. Wanti jireenya keenya ulfina Waaqayyoof hin taane nurraa jira yoo ta'e illee isuma kanaan nurraa muraa jechuudha. Akkuma burcuqqoo waraqatii beektu burcuqqoo waraqatiin muka maal godha? Isa shakaaraa sana maal godha? Isa akka inni mucucaatu, akka inni cululu, akka inni bareedu godha. Iddoo qulqulluu sana gaa wanta xuraa sana, wanta jajallataa sana, wanta fokkisaa sana fudhannee deemuu hin dandeenyu. Kanaaf har'a biyya lafaa kanarratti nurraatii daguugaa jecha. Yoo dhugumaa isa wajjin adeemsanii. Ta'uu baannaan immoo akkuma warra sanaa silaa jedhee sana lakki kana maaltu danda'a jedhanii booddeetti deebi'uun jiraachaa. Waaqayyoon waa gargaara. Kanaaf Waaqayyo jireenya namaa keessatti rakkina tokko yeroo adabu nama balleessuuf ituu ta'e nama sirreessuuf isa Waaqayyoof garan galle sana akka garagalu godhuudhaaf. Isa ulfina Waaqayyootii fi hin jilbeenfanne sana jilbeenfachiisuuf ta'uu danda'a jireenya keenya keessa. Yeroo tokko tokko qaamuma keenyatu mana Waaqayyoo keessa deddeebi'a malee keessi keenya addadha. Isa akkasii kan nama meeshaa isaatii akka meeshaa teessitti dhimma ba'aa jira. Yaaqoob isa duraa boqonnaa 2-4 irrattis maal jedhaa? Yaa obboloottan koo qorumsa garaa garaatiin ilaalamuun yommuu isinitti dhufu gammachuu guutuutti fudhadhaa. Amantiin keessan qoramee ilaalamuun isaa obsaan danda'uu akka fiduu ni beektu. Isin warra fiixaan ba'an, warra mudaa hir'inas hin qabne akka taataniif obsaan danda'uun kun hojii isaa fiixaan haa baasu jedha. Obsi ija hafuura qulqulluu tokko keessaa tokko namni obsine, namni rakkinaaf gidiraa keessatti hin obsine, namni jabaatiin dhaabbanne mootummaa Waaqayyoo galuu danda'u. Hin kufaa jira. Sagalee Waaqayyoo jedha. Galaatiyaa irratti boqonnaa 5 lakkoofsa 20 naannoo 20 keessaa ilaaltanii waa'ee ija hafuuraa
dubbata, waa'ee jafuunis hin dubbata. Qorumsa kana hin hafu jechaadha. Qulqulloota yoo taane jiru akkuma isa silaasa. Daani'el faa cubbuu hojjetanii miti beela leencaatti kan darbataman garuu hin obsan. Murteeffatanii jechaadha barumaan. Sadarkaa sana gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis kanaaf hamma du'aatti maal ta'aa jira? Amanamoo ta'aa. Har'a waan mataan nu dhukkubee fi Kiristoos irratti gungumuu qabnu jechaadha. Walumaa galatti egaa qormaanni yookiin dhukkubni qormaata gosa tokko jechaadha. Kan Waaqayyotti dhimma ba'u sirreessuuf, qajeelchuuf, qoruuf jechaadha. Waanuma biyya lafaa kana yoo ilaaltanii waan tokko iddoo tokko hojii iddoo tokko hojjechuudhaaf maal godha namni sun barachuu qabaa, qoramuu qabaa, shaakaluu qabaa. Namni sanaaf fiitiin goonee hin galu jechaadha. Dorgomee darbuu hin danda'u. Kun immoo Waaqayyoof yeroo tokko tokko waan cubbamoota taaneef osoo hin ta'in waan amala keenya sirreessuuf akka ulfina isaaf ta'u sirreessuu fi wantoonni gara jireenya keenyaatti dhufan jiru jechuudha. Sababni isaas amala akkuma sila dubbadhe biyya lafaa kanarraa fudhannee kan deemnu amala keenya duwwaa. Qabeenya keenya, ogummaa keenya, badhaadhina keenya, bareedina keenya miti. Waaqayyo yeroo hundumaa amala keenya irratti hojjeta. Isarraa fudhannee kan nuyi deemnu. Kanaaf Waaqayyo yeroo hundumaa fayyaa fi qabeenya amantootaaf hin hawwu. Kana jechuun immoo amantoonni akka isaan hiyyeessa ta'an hawwaa jechuu miti. No. Dursa kan kennamu isa kam jechaadha. Nuyi pheenxee kan taane sooromuu fi yeroo hundumaa dhukkuba malee deddeebi'uuf jennee yaadna taanaan isa Kiristoos waa'ee fannoo sanaa hin amna jechaadha. Isa hin daganna jechaadha. Kanaaf duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo barbaadadhaa kan jedhe Kiristoos. Duraan dursaa mootummaa Waaqayyoo barbaadadhaa inni kaanitti isiniif dabalamaa. Yeroo tokko tokko qabeenyi illee mana Waaqayyoo keessaa nama baasa obboloota. Waaqayyo yeroo hundumaa rakkinaan nama qora miti. Eebbaan illee nama qora. Namoonni tokko tokko gaafa eebbifaman gaafa iddoo Waaqayyo dhoqqee keessaa fuudhee tulluurra isaan kaa'u Waaqayyoo miti jabina kootu asiin dhaga'ee jira. Kun kufee jechaadha abbichi. Namoonni baay'een immoo biyyuma gaddaa taranii Yesuusin hin beekan. Yesuus biyya keessa akka isaan baasu duwwaadha kan isaan kadhatan. Yeroos baay'ee waldaan hafanii tajaajilli nafu garuu keessumaa gara biyyoota guddatanii kana yeroo ga'anii Waaqayyoo gaaf tokko yoo waan waaqessanii beekan yookiin immoo waa'ee Waaqayyoo gaaf tokko waan dhaga'anii beekan isaanitti fakkaata. Waaqayyootti wanti irratti hin jiru. Sababni isaas namni hundumtuu waan facaase hammata sagalee Waaqayyoo. Hundumaaf iyyuu immoo akka hojii isaatti kennamaa fedha. Macaafni qulqulluun. Asirratti gaa obboloota koo akkuma sila jedhee Waaqayyoon kadhachuu hin qabnu jechuu miti. Yoo dhukkubsanne Waaqayyoon kadhachuu hin qabnu jechuu miti. Haa ta'u malee kanan dhukkubsadhe yookiin namni hundumtuu kan dhukkubsatu cubbamaa ta'eef miti. Cubbuudhaan kan dhukkubsatu jira. Akkuma sila ilaalaa turre baay'ee lakkoofsan qaban. Kadhachuu qabna. Kadhadhaa jedha sagalee Waaqayyoo. Haa ta'u iyyuu malee immoo 100% waan nuyi kadhanne hundumtuu immoo hin fayyaa jechuu miti. No. Isa kanas hin jiru sagalee Waaqayyoo keessa. Even qalbii jijjiirrachuu tarii jedha. Qalbii jijjiirrachuun himtuu mootummaa Waaqayyoo nama gashuu dhiisuu danda'a obboloota. Qalbii jijjiirrachuun
har'a duwwaa miti. Hamma biyya lafaa kanarraa godaannutti yaantu. Kanaaf tarii jedhama macaafa qulqulluu kana yeroo afaan biraarraa afaan biraatii gaddaramu sirrii wantoonni hir'atan jira. Tarii Waaqayyo sitti araarama ta'a. Tarii Waaqayyo siif dhiisa ta'a. Tariidha. Maaliif achi booddee jireenya nuyi jiraannutu murteessa jecha. Ani gaafa dhaladheeti nama qulqulluu nama akka ulfina Waaqayyootti deddeebi'u ta'ee gaafa waamichi koo dhiyaatu daqiiqaa tokko yookiin sekondii tokko dura ulfina Waaqayyoorraa cubbuu koof qalbiin jijjiirradhu taanaan inni kaleessaa sun gatiin qabu jecha. Kana har'a waanani qalbii jijjiirradheef mootummaa Waaqayyoo galla jennees amanuu qabna. Kiristoos wajjin adeemuu qabna. Hamma dhumaatti Waaqayyo nu gargaara. Yeroo kadhannu yookiin yeroo rakkinni adda addaa nurra ga'u hin kadhannu jechuu miti. Hin kadhanna. Garuu Waaqayyo kana gochuu qabdaa miti. Yoo fedha kee ta'edha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos maal jedhe? Yoo fedha kee ta'e. Inni iyyuu Waaqa ture. Inni iyyuu gochuu danda'a ture. Yoo fedha kee ta'e xoofoon dhiphinaa kun maal taate? Naa lafa. Har'a garuu kadhannaan keenya inni fakkaata maali? Commander in chief. Waaqayyo kana godhi, Waaqayyo sana fiti, Waaqayyo asiin baasi, Waaqayyo achiin gashi. Waaqayyo isa kanaa miti. Waaqayyo hiriyaa keenya miti obboloota. Waaqayyo akka isaaf hojjennu nu waame malee Waaqayyo hojjettuu keenya akka ta'u miti. Isa kana beekuu qabna. Waaqayyo qabeenya keenyaan mootummaa isaa biyya lafaa kanarratti akka babal'isnu barbaada malee Waaqayyo yeroo hundumaa birrii fidi jennee akka nuyi kadhannu miti. Haa ta'u malee garuu bara keenya kanatti waldaa kamiyyuu yoo deemtan Waaqayyo asiin si baasee achiin si galchaa, Waaqayyo si ceesisaa, Waaqayyo si sooromsaa, Waaqayyo maal si godhaadha. Waaqayyoof jiraadhu qulqullummaatti akka sagalee Waaqayyootti deddeebi'i kan jedhu hin jiru. Keessumaa hin jiru waggaa 10 as kana badaa jira. Keessumaa waa'ee amantii biyya keenyaa kana olaalle. Warrumaa duratti lallaafan kana wayya namatti fakkaata dhugaa dubbachuudhaan. Akka nuyi dhukkubsataaf kadhannu Yaaqoob boqonnaa 5 lakkoofsa 14-15 irratti hin dubbata. Isin keessaa namni dhukkubsate jira? Inni jaarsolii waldaa kiristaanaa haa waamsifatu. Isaan immoo maqaa Gooftaatiin dibata dibanii kadhata haa godhaniif. Kadhanni amantiidhaan godhamu kun isa dhukkubsataa ni fayyisa. Gooftaan isa ni kaasa. Cubbuu hojjeteera yoo ta'es isaaf. Yohaannis isa sadaffaa ergaa Yohaannis isa sadaffaa boqonnaa 1-2 irrattis maal jedha? Yaa michuu koo akkuma karaa lubbuu sitti tole karaa hundumaa akka sitti tolu akka ati fayyaa taatus nan kadhadha. Duraan dursee lubbuun keenya haa fayyitu obboloota. Isa murteessaan lubbittiidha. Dubbiin murteessaan har'a sooromnee amnee qabaannee dhukkubsannee maalii miti. Yoo foon keenya dhukkubsate lubbuun keenya fayyaa taanaan nuyi gammadoodha. Biyya lafaa kanarratti jecha maqaa Waaqayyoo eebbifamu. Waan qabaataniif miti. Kiristoosii warri qaban waan hundumaa qabu. Yoo dhabaa fakkaatan iyyuu isaan warra qabu miti. Egaa Waaqayyoo waan dadhabee qabu. Waan amma lubsii ajaa'ibsiisaa waan baay'ee geddaruu danda'a. Haa ta'u malee garuu abshaalummaa isa biyya lafaa keessatti shaakalle Waaqayyoo gowwoomsuu itti fakkeessuudhaan deddeebi'uun nun baasu obboloota gatiin qabu. Kiristoos wajjin baanaan Kiristoos wajjin adeemuudha. Waan inni jedhe gochuudha. Kanaaf Kiristoos fannoo qaraanioo irratti akka nuyi dhukkubsannee miti kan inni fannifame. Akka nuyi hin hiyyoomnee miti kan inni fannoo qaraanioo irratti dhiphate. Lubbuun keenya isa wajjin bara baraan akka isheen jiraattu. Inni baay'ee guddaan immoo amma immoo biyya yeroo ammaa kana
nama rakkisu waa'ee badhaadhinaati. Waa'ee dhukkubaa duwwaa miti. Keessumaa baratti raajonni sobduun biyya lafaa kanarratti baay'atte mana Waaqayyoo kan diigu waa'ee badhaadhummaati. Maal jedha Macaafni Qulqulluun waa'ee badhaadhummaa? Gabaabseetanii isinitti hin dheeressu. Iddoo ta'e idduma isaa isinitti himaan darba. Maal jedha Maatiyos boqonnaa 6:19 kaasii yoo dubbate, Yesuus immoo badhaadhummaa ofii keessanii lafarratti iddoo bilii fi daana'oo nyaatutti, hattuunis cabsitee iddoo hattutti walitti hin qabinaa. Garuu badhaadhummaa ofii keessaniif waaqarratti iddoo biliin yookiis daana'oon hin nyaannetti, hattuunis cabsitee iddoo hin hannetti walitti qabadhaa. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhamaa jedhe. Badhaadhummaa har'a mana Waaqayyoo keessatti waa'ee badhaadhummaa duwwaadha kan lallabamu. Waaqayyo garuu badhaadhummaan inni sagalee Waaqayyoo jedhu, inni wangeelli jedhu badhaadhummaa asirratti miti. Akkuma sila dubbachaa ture, Waaqayyo isa nuuf kenne, isa amma nuuf kenne kun nagaa jennee itti gammannee jiraanne, isa nuuf kenne kanaammoo hojii isaa, hojii mootummaa Waaqayyoo babal'isuu akka ittiin hojjennu malee yeroo hundumaa yaa Waaqayyo sana fidi kana fidi akka jennu miti. Inni kun sagalee Waaqayyoo maal jedha? Warri xinnoo irratti amanamoo ta'an guddaa irrattis amanamaa ta'an. Guddaa argachuudhaaf isa Waaqayyoo amma harka kee keessa kaa'e irratti Waaqayyoon galateeffadhu, ittiin mootummaa Waaqayyoo babal'isi. Maqaa mootummaa Waaqayyoo babal'isuutiin warri nama saaman jiru. Akkasii miti. Akkasiis akkas ta'uu miti. Maatiyos 19:24 irrattis maal jedhaa? Ammas isinittiin himaa, sooressi tokko mootummaa Waaqayyootti galuurra gaalli qaawwaan ilmoo keessa ba'uu salphaadha jedhe. Kanaaf akkamittiin namni har'a waa'ee badhaadhinaa namatti lallaba reebbaloota? Badhaadhummaan isa waaqarraati. Badhaadhummaan daawuu mootummaa Waaqayyoo nama dhabsiisaa jira. Kana jechuun hiyyeessa taana jechuu koo miti. Akka ijoolleen Waaqayyoo jabaatanii akka hojjetan sagalee Waaqayyoon nabbooma. Waa'ee badhaadhinaa kana Luqaas boqonnaa 12 lakkoofsa 15:21 yoo laalles, Ximootiyoos isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 5-7 yoo laalles, Ibroota boqonnaa 3:5 nan dubbisa akkas jedha. Akki jireenya keessanii horiidhaaf sassatan ta'in wanta argattaniin nagaa jedhaa. Waaqayyo ani matumaa sin dadhabu sin buusu jedheera. Har'a mana Waaqayyoo diigaa kan jiru sassata, dorgommii badhaadhinaati. Waaqayyo nu gargaara. Kan sagalee Waaqayyoo inni qulqulluun jedhu garuu waan biraa. Kanaaf uniif kan namoonni nuun jedhan itoo hin ta'in dhugaa kan ta'e isa Waaqayyo nuun jedhu jechuudha. Namoonni akka nu gowwoomsine sagalee Waaqayyoo dubbisachuu qabna, sagalee Waaqayyootti jiraachuu qabna. Kanaaf har'a namni amanaan tokko dhukkubsachuu qabu, amanaan tokko yoomuu qabu, sooressa ta'uu qaba, makiinaa zamanaawii qabaachuu qaba inni jedhu sobaa jechaadha. Waaqayyo badhaadhummaa isa bara baraatiif nu waame malee kotota biyya lafaa irratti bordhisnee deemnuuf miti. Kiristoos fannoo irratti dhiiga isaa kan nuuf lolaase. Waaqayyo nu haa gargaaru. Eebbifamaa asuma irratti.